waraanni bilisummaa Oromoo zoonii jiddu galeessaa lixa shaggara keessatti guyyaa kaleessa ebla 17 bara 2022 kana eebbisiisee yeroo ta'u sirna eebbaa kanarratti qondaaltonni waraana bilisummaa Oromoo haasawa taasisu maddi oduu arraata biyyaalessaa gabaasee jira. Akka gabaasa kanatti eebbifamtoonni waraana bilisummaa Oromoo kanneen maqaa marsaa opereeshinii ja'amuun kana eebbifaman yeroo ta'u kunis yeroo mootummaan Itoophiyaa waraana bilisummaa Oromoo balleessuuf uummata Oromoo irratti duula waraanaa labsetti ta'uun himamee jira. Humnoonni waraana bilisummaa Oromoo maqaa marsaa opereeshiniitiin eebbifamanis farra duula opereeshinii ta'uun akka hojjetanis hooggantoonni waraana bilisummaa Oromoo dhaamanii jiru. Kana malees waraanni bilisummaa Oromoo zoonii kibbaa ebla 15 bara 2022 miseensota haaraa simatee leenjisaa ture eebbisee jira. Eebba waraana bilisummaa Oromoo zoonii kibbaa irratti jaalattoonni fi keessummoonni biyyoota alaa garaagaraa irratti argamanii jiran. Hooggantoonni waraana bilisummaa Oromoo waltajjii eebbaa waraana bilisummaa Oromoo irratti haasaa taasisan waraanni bilisummaa Oromoo qeerroo fi qarree Oromoo baay'inaan simatee leenjisuuf karoora qabaachuu dubbachaa turan. Waraanni bilisummaa Oromoo duula riphee lolaa balleessuu mootummaan Itoophiyaa humnoota naannolee hunda hirmaachiseen geggeessaa jiru irra aanaa jiraachuu hime bakkoota garagarattis waraana mootummaa ajjeesii fi booji'aa jiru viidiyoo waraabuun marsaalee hawaasummaa irratti maxxansaa jira. Naannoo Amaaraa aanaa baatee araddoota fi gandoota garaagaraa keessatti lola gaggeessaa kan jiran yeroo ta'u lubbuun namoota hedduu dabruu fi madaa'uu jiraatan dubbifne tokko BBC'tti hime. Akka jiraatan aanaa baatee tokko BBC'tti himetti lola humnoonni Affaar ganama bariisaa eegalaniin miidhaan guddaan dhaqqabaatti jira. Humnoonni naannoo Affaar kanneen kallattiilee ammaan dura miidhaa geessaa turaniin ammas kan eegalan yeroo ta'u bakkoota akka Dhakaachoo, Shari'aa, Gobeentii, Qalahaa fi kanneen biraatiin lola cimaa gaggeessaa jiraachuu hime. Guyyoota muraasa dura humnoonni naannoo Affaar iddoowwan amma lola itti jalqabanitti lola gaggeessuuf qophiirra jiraachuu kan himee jiraatan aanaa baatee kun bariisaa irraa ebla 18 bara 2022 meeshaalee lolaa gurguddaan haleellaa raawwachaa jiranii jee. Lolli bariisaa eegalee hanga ammatti deemaa waan jiruuf uummata Oromoo wallorraa namoonni du'anii fi madaa'an hanga ammatti gargar baasuun hin danda'amne jee. Erga mootummaan federaalaa lola kaaba biyyattitti deemaa ture humnoota Tigraay waliin lola dhaamne jechuun labsee fi duula riphee lolaa balleessuu jechuun Oromiyaa keessatti jalqabe humnoonni naannolee ollaa kan Amaaraa, Affaarii fi Somaalee daangaa Oromiyaa irratti weerara jalqabuun ni beekama. Haaluma kanaan tibbana humnoonni naannoo Somaalee ba Oromiyaa Harargee ba aanaa Gooroo guutuutiin haleellaa kan raawwatan yeroo ta'u namoota jaawala ajjeesuun ni beekama. Humnoonni naannoo Affaar ammoo aanaa Gumbii Bordoddee, aanaa Fantaallee fi Wallotti lola gaggeessaati jiran. Akka jiraatan aanaa baatee kun himutti lolli hidhattoonni Affaar irra ganama banan kun mootummaa naannoo Affaariin kan deeggaramaa jiru yeroo ta'u bulchitoonni godina Walloo ammoo uummanni Oromoo Walloo tokkummaan akka hin dhaabbanne gareen qoodanii dadhabsiisaa jiraachuu hime. Kanaaf uummanni Oromoo Walloo shira kaabinootaatiin osoo waliin qoonne diina kallattii garaagaraatiin Walloo dhabamsiisuuf kaayyeffate dura akka dhaabbatan gaafatee jira. Mata keenya irratti lola gurguddaa deemaa jira. Asiin aanaa godina irratti karaa kamisee deemaa jira. Asiin immoo karaa durumaan tingada irratti gaggeessamaa ture karaa Shari'aa, Dhakaachoo, Gobeentii, Mormaameessaa iddoo jedhamu jechuudha. Kallattii karaan Qelahaa dhugee jedhamu kallattii hundaan jechuudha. Humna qindaa'etu uummata kana irratti lola jabaa ta'e gaggeessaa jira jechuudha. Lola kan jabaa meeshaalee ammayyaa guddaa warra akka Deeshqaa, Naayitariitii kan kanaa oliin jechuudha. Kan uummata keenya gaggeessamaa jiru. Namoonni hedduu dhahamanii jiran, namoonni hedduu madaa'uudha. Namoonni kan du'anis hedduutu jira. Waan irraa qulqulleeffannee waan qabnu jiru. Haga ammaan dhaabbanne subii karaa ta'aa lamatti eegale. Warri ofirraa qolachaa jiru waan xiqqoodha. Uummata keenya uummata gandaati jechuudha. Uummata gandaati ofirraa qolachaa jira jechuudha. Naannoo jechuudha. Kanaaf humna jabaatu deemaa jira. Karaa immoo faannoon Amaaraadhaa karaa Cifraa karaa jalaatiin isheenanii naannoo Affaar akka tumsaa jiranis odeeffannoo gahaa jira. Dhaamsi waliigalaa ni qabu. Uummanni keenya cal jedhee walitti ilaaluu hin qabu kan hin jiru jechuudha. Uummata keenya garfaa waayyuu jedhee akkanatti wal qochisiisanii warri mootummaa ta'anis waan akkanaa uummata keenya hojjetu turan jechuudha. Kama tokko waayyuu shanee garfe shanee jedhanii uummata walitti buusanii uummanni keenya karaa waliin tumsuudha bahee jira jechuudha. Uummanni keenya kana keessaa bahee diinni waloolta nyaachuu kan dhufee jiru shanee fi kombeetti xiqqaa kuusan jedhee kan adda baasu waan hin jirree fi humna kana walii tumsuu qaba jechuudha. Haga dandeetti walii tumsuu qaba. Oduma wal fakkaatuun Walloo aanaa Jillee Dhummuugaa keessatti humnoonni naannoo Amaaraa ganama kana leellaa raawwataniin Oromoota Walloo hedduu ajjeesuu fi madeessuu jiraatan aanaa Jillee Dhummuugaa ganda wasan qurqur tokko BBC'tti hime. Akka jiraatan dubbifne kun himutti akkuma karoorfamee ture humnoonni naannoo Amaaraa itti qophaa'anii aanaa Jillee Dhummuugaa kallattii lamaan dhukaasa kan banan yeroo ta'u kallattii wasan qurqurrii fi kallattii karraa jajjabaa jaamuun ta'uu ibse. Lolaa kanaanis Oromoota Walloorraa namoonni wareegamanii fi madaan jiraatanis hanga ammatti lolli cimaan deemaa waan jiruuf
hangana jaanii adda baasuun hin danda'amu jee. Itti fufuunis lolli kallattii lamaan gaggeeffamaa jira. Uummanni lachuu ofirraa qolachaa waan jiruuf walii dirmachuu hin dandeenye jee. Dabaluunis wayita uummanni Oromoo Walloo humnoota naannoo Amaaraarraa dhufan kana irra aananii bakka irraa dhufanitti deebisanitti raayyaan ittisa biyyaa jidduu seenuun yeroo Oromoota Walloof duba deebisanitti humnoonni Amaaraa ammas aanaa jillee dhummuu gattee of duba deebi'anii lola gaggeessaa jiranii jee. Raayyaan ittisa biyyaa wayita humnoonni naannoo Amaaraa gandeen Oromoota Walloo gahanitti nuti dadhabnee jirra ofirraa dhorkaa jechuun Oromoota Walloo haleellaaf saaxiluu himee jira. Haala amma jiruun akkuma waggaa dabre humnoonni naannoo Amaaraa aanaa jillee dhummuu gahaa keessaa wasan qorqor gubanitti ammas gubachuu malti jechuun dubbate uummanni Oromoo addunyaarra jirtan sagalee nuuf ta'a jechuun dhaammatee jira. Anajilirra bakka waldaan kullacha hakke kadasa kaya kireti jalkamni kada kana gengada kaya rashare ko dura ada ya tirani ronda na sugi salatu haji rai egare kana tirani dergo ne jikanne kan bakka kan radu kan devisne devi anun jani egani dalaje ne majara devani kan gara galtu ko ne krikit de ne kan majara ko lan jikanne rai bukisanne gara galanamma gandatti garte munatane kana bodo furano la dada ne munjana me erga garte ganda jaane kana bakka tebu ko to ne de akattana nimman oromo halu bakka de konda wasan kurita kadir mate garte mudati ram bisu ka sadale no tada ne rawa kana tunga mamma kalakki laba ye nadan tira uri bakalama kitan gage kama dinu national commission of ran kurkuri ini sudah ama kollar jam kanan gacchu to zira to cha ada ne dola to male isa dama hanati fonke kan isane de fon tamo ko rakita wan ke itu bermakna ningiru tentang hukum lamu batu nunala itu sebab godina shawaa lixaa aanaa ilfataa keessatti sanbata dheengaddaa miseensi raayyaa ittisa biyyaa tokko hidhataa gandaa ajjeesuu maddeen gabaasan. Kana ajjeese miseensa raayyaa ittisa biyyaa dhalootaan Amaaraa yeroo ta'u kan ajjeefame ammoo hidhataa aanaa ilfataa gandaa haroo kan ta'e nama Balaay jedhamu ture. Taateen kun ergaa mudateen booda ammoo shawaa lixaa aanaa ilfataa keessatti loltuun mootummaa hidhataa gandaa ajjeesanii fi hidhattoota jidduutti dhukaasni banamee jira. Wal dura dhaabbannoon kun kana cime erga dhalataan Amaaraa miseensa raayyaa ittisa biyyaa ta'e tokko hidhataa gandaa aanaa ilfataa dhalataa Oromoo ajjeeseen booda ture. Sababa kanaanis humni addaa Oromiyaa fi hidhattoonni gandaa waliin ta'uun raayyaa ittisa biyyaa irratti dhukaasa bananii jiru jedhame. Aanaa ilfataa odeeffannoo miidiyaa irraa fagoo keessatti amma dura ji'aan kololeessaa bara dabree keessa namoota sadii mana hidhaatii baasanii ajjeesanii jiran. Haaluma wal fakkaatuun baatii sadaasaa keessallee namoota afur hidhaa baasanii kan ajjeesan yeroo ta'u reeffa isaanii ammoo kaasuu dhoorguun bineensa nyaachisanii turan. Namoonni 200 ammoo murtii haqaa malee hidhamanii dararamaa akka jiranii fi miseensonni raayyaa ittisa biyyaa hidhattoota gandaa irratti dhukaasa banan yeroof to'annoo jala kana oolan yeroo ta'u kanneen meeshaa fudhatanii miliqanis jiraachuu jiraattonni naannichaa ni dubbatan. Namni ajjechaa kana raawwate kun osoo hin ajjeesiniin dura nama ajjeefame san fuudhee daandii magaalaa bakkee gara gandaa gichee geessuu irratti ajjeesuu BBS odeeffatee jira. Yakki uummata Somaalee irratti raawwatame qaama marii biyyaalessaa ta'uu qaba jechuun addee bilisummaa biyyaalessaa Ogaadin ejjennoo isaa ibse. Uummanni Somaalee fottoquu yoo fedhe ammoo akkaatuma heera mootummaatiin gaafachuu danda'a jedhan hoogganaan adda bilisummaa biyyaalessaa Ogaadin obbo Abdurrahmaan Mahadii Badri Yusuf dabalata qaba. Kan ganna 38 sirnoota Itoophiyaa irratti afaan qawweetiin qabsoo hidhannoo adeemsisaa ture addi bilisa baasaa biyyaalessaa Ogaadin bara 2018 keessa kan yaamicha muummicha ministeera Abiy Ahmed fudhate gara biyyatti gale. Addi bilisa baasaa biyyaalessaa Ogaadin erga biyyatti gale rakkoolee garaagaraa hirmatus yakki uummata Somaalee irratti dalagame qaama marii biyyaalessaa ta'uu akka qabu jala muree jira. Kana kan jedhan dura taa'aa ONLF Abdurrahmaan Mahadii yeroo ta'an haala yeroo irratti turtii BBC waliin godhan keessatti ummanni Somaalee fottoquu yoo barbaade haaluma heera mootummaatiin murtiin ummataa akka taasifamuuf gaafachuu danda'as jedhan. Itoophiyaa keessa madaa hedduutu jira kan jedhan dursaan ONLF kun nuti caalatti madeessuuf osoo hin taane fayyisuuf hojjannaa jedhan. Ganna 30 bilisummaaf dimokiraasiif qabsoo godhaa turuu kan yaadachiisan amma santu caphee jiraa jedhan rakkoolee adeemsaa filannoo marsaa 6ffaa keessatti isaan mudates dubbatanii jiru. Adeemsa filannoo keessatti kaardii filannoo hatuu fi miseensonni isaanii akka hin filanne gochuu akka fakkeenyatti kaasan ummanni waan fedhe filatuuf mirga guutuu akka qabaatus eeranii jiru. Addi bilisa baasaa biyyaalessaa Ogaadin kan barbaadu ummanni waan fedhu akka filatuuf hireen kennamuufi qaba isa jedhu. Fakkeenyaaf filannoon godhamee sagalee 30 yookaan 60 yoo arganne teenyee mari'annee aangoo ni qooddanna. Garuu wanti hundi erga hatamee booda teessoo 2 yookaan 3 kennanii aangoo qooddachuudha jechuun nuuf hin ta'uu jedhan. Filannoon booda garuu waajjira 2 nuuf kennuuf kaanan dinnee jedhan. Namoonni maqaa paartii isaaniin kaabinee mootummaa keessa jiran ammoo
warra ari'aman ta'uudha kan dubbatan dura ta'an adda bilisa baasa biyyaalessa Ogaaden kun kaardii filannoo fudhatanii mana isaanitti deebi'uu dubbatuun kanas ragaa waliin boordii filannaa biyyaalessatti dhiheessinee fala dhabnee jan dabaluunis namoonni siyaasaa ummata Sumaalee akka lammii Itoophiyaatti hin ilaalan jechuudhaan qeeqa isaanii dhiheessanii jiru. Hongeen naannoo Sumaalee mudate osoon hammaatiin dursinee mootummaa federaalaaf kan naannoo akkasuma hawaasa addunyaattis akeekkachiisa dursa kallaate adda bilisa baasa biyyaalessa Ogaaden ta'uu dubbatanii jiru. Ummata miliyoona 5tu beela mudatee kan jiran obbo Abdurrahman beeladoonni dhibbantaan 60 du'ullee himanii jiru. Balaa mudate hambisuuf barfatanii tarkaanfii fudhatanii jiran muummichi ministeeraaf pirezidaantiin naannoo Somaalee naannoo isaanii daawwachuu yaadachiisuun balaa kanaaf labsi yeroo muddamaa labsuutu irra turee jiran. Akkuma kaaba biyyattiitti kallattiin bahaatis xiyyeeffannoo argatuu qabdii jiran. Naannoo lolaan miidhameef qarshii biliyoona 120 ramadanii jiru. Kan hongeen miidhame naannoo Somaaleef ammoo qarshii miliyoona 500 qofa ramadan jechuudhaan qeeqanii jiru. Komishiniin marii biyyaalessaaf hundeeffame kan paartii biyya bulchaa jiru tahuu eeruun kan hin fudhanne tahuu dubbatan hoogganaan ONLF kun filatamuu komishinaroota 11 paarlamaan Itoophiyaa raggaasee tures walabummaa isarratti shakkiin cimaan jiraatuudha kan dubbatan. Koongiresiin Federaalaa Oromootis marii kanarraa qooda akkan fudhanne beeksisanii jiru jiran humnoonni aangorra jiran wanni hubatuu qaban biyyitan isaanii qofa akkan taane biyyitan nama hundaati. Ummanni marti abbaa biyyaatii jiran marii biyyaalessarratti hirmaatuuf fedhii qabaatu dhaaba isaanii kan ibsan yeroo ta'u haal dureen kaayan akka jiranillee eeranii jiru. Adeemsi amma paartii tokkoon butamee jira ammatti biltsiginnaa harka jiraa jiran pirezidaantiin naannoo Somaalee duraanii hiikamuu qaba yaada jedhu dhihaataa jiru irratti yeroo yaada laatanis abdii ilee ummata Somaalee irratti yakka hojjetee jira isarraa dhimma qabnaa jechuudhaan dubbatanii jiru. Garuu hooggantoonniif ajajoonni waraanaa yeroo sanitti isaan waliin yakka hojjetan baay'een ammallee Finfinnee jiraachuu qeeqanii jiru. Abdii ilee garuu gadhiifamuu qaba ejjannoo jedhu addi bilisa baasa biyyaalessa Ogaaden hin qabu jedhan. Ogaadenitti yakki duguuggaa sanyii raawwatamuu eeruun kanas kan raawwatan humnoota federaalaati jedhanii isaan sun maaliif akkan hidhamin gaafii kaasanii jiru.